Tole, akkam jirtu nagumaa fayyaadha jecha har'as deebi'ee dhufeera. Har'a maalin isiniif dhufe ijoollee reefuu mana madaamii dhufaa jirtanii fi warri duraanis mana madaamii turtanii tarii kanaan dura kan isin hin qaqqabne hubannooma akka gootaniif jedheeni mana kaameraan jiru. Please eeggadha. Lammaffaa immoo kutaa keessan keessas tarii shintibeetii keessan keessas madaamonni tokko kan ka'an gatii jiranii fi appilikeeshiniin kaameraan dhossaa ibsaa fa'aa keessa jiru yoo jiraate kan agarsiisu jira. Isaan ilaaluun hin danda'amu. Lammaffaa har'a maaliif isinii dhiyeessuu barbaade mudannoon mudate tokkorraa ka'eenidha. Nuni Itoophiyaawii sadii fi Ugaandaa tokko taane gargaarsa illee deemne waan nama dhibu ollaa mana jijjiirrachaa jiruyyuu gaafa sirreessinu iddoon nuti jirrullee kaameraan hin turre. Garuu bilbila ishee fiddee qaallitti keessetti reekoordii gochaa nunillee hamaa moo naasufne gaafichaa gaafa nun hojjenne gaafa fixuuf kaanu bilbilli gaafa bilbilamoo reekoordii cuftee fudhattee baatee deemti. Kanaaf gaafan kanarraa ka'ee gaggaafachaa deemu madaamonni tokko riikardii ijoolleen keenya baay'ee gawwaadha. Riikardii maatiif illee afaan hin beekan jedhanii afaan Oromootiin afaan Amaaraan akkasidhaa kanarra kadhee akkasina gootii akkasina miiti jedhanii isa hojjetanii waatsaappiidhaan tokko waatsaappii majaraatiin illee jechuudha hamatanii isa maatiif erganii geessanii mana gwaddinyaa isaanii sarratanya mana madaamii gara biraa jirtu dhaqanii mana obboloota isaanii fi mana haadha isaaniidha. Birriinsii kenna maal jechaa jirti naa hiiki jedhu. Kanaaf akkasitiin hiiksisanii ijoollee keenyarra miidhaan ga'aa jira gatii ta'ee fi wanta dubbannu irratti of eeggannoo gochuu. Amma nuu danda'ame iddoo kaameraan jiru immoo sagalee sirriitti isaan bira reekoordii godha kaameraanis jechuudha. Kanaaf wanta dubbannu eeggachaa gaafa aaru afaan keenyaanis arrabsiinu. Walii keenya lama sadii taanee hojjenna taanaan isa hamannu eeggadhaa kan hin jedhuuf hin dhufe. Dabalataan immoo yoo kutaa keessan keessa kaameraan dhossaan jiru ta'e gaafa kutaa galtan haasa'uudha yoo haasa'uun illee barbaadame jechuudha. Isaan yeroo baay'ee immoo hin fayyadaman gatii ta'e yeroo wanta akkasii yoo rakkoon illee isinitti hammaate yoo jiraate yeroo daayireektii haasoftanii ituu himtanii. Dabalataan immoo maatiinis hubadhaa. Iddoo ijoolleen jiran mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Gaafa isaan isinii dawwalanii waan hundi